isheetu hoogganaa diviizhinii nageenya tiraafikii godina Harargee lixaa kabajamoo tumaan gammachuu guddaatu natti dhagama. Baga nagaan dhuftan, baga guyyaa kanaa Rabbi nu ga'e warra baranaa kan bara hegeree kan balaa nagee tartiibuma sagantaa keenyatiin eebbaan abbootiin maanguddoonni biyyaa waltajjii maal jettan argi jiru eebbaan isimaan Muusaa as ga'ee hatiisha Ya Rabbi nagaan bujee nagaan dhoos. Ya warra xiqqaan warra guddaa beeku Rabbi nu haa godhu. Guddaan xiqqaa haa beeku. Nagaa Rabbi nurraa haa tursiisu. Warra olii galee Rabbi nu haa godhu. Warra ol jala deemu Rabbi nu haa godhu. Warra olii beeku Rabbi nu haa godhu. Warra gartee bilisummaadhaan umurii guddoo dheeratu Rabbi nu haa godhu. Bilisummaa teenya lafa nu haa qabatu. Nageenya keenya lafa haa qabatu. Hamaa Rabbi nurraa haa qabu. Dubbataa irraa Rabbi nurraa haa qabu. Adeemaa mijaa Rabbi nurraa haa qabu. Haa fagaara Rabbi nurraa haa qabu. Ilaalaa ija Rabbi nurraa haa qabu. Khayrii Rabbi waliin nurraa haa qabu. Kaaku subhaana Rabbi. Nagaan Rabbi nu haa godhu. Nagaan nuuchi nagaan nu haa oolchu. Gobbaan nagaa, galti nagaa, naganni naja, galli salaama. Xiqqaa Rabbi nu haa guddisu. Guddaa Rabbi nurraa haa bulchu. Mootummaan keenyas nagaa, biyyi keenyas nagaa. Hamtuu baadiyyaa Rabbi nurraa haa qabu. Hamtuu baadiyyaa Rabbi nurraa haa qabu. Dargannee Rabbi nu haa galchu. Hamtuu nurraa qabee gobbaanis nagaa, galtiinis nagaa, namanninis naja, namanninis naja. Galli salaama. Salaamaa fi Rabbi nu haa baasu. Yakka subhaana Rabbi kizzani. Ako nagaan bulee nagaan nu haa oolchu. Nagaan bulee nagaan nu haa oolchu. Gobbaan nagaa, galti nagaa, shufeerri nagaa, mariin nagaa. Nagayni biyyaa hundi gartee nu haa ta'u. Nagayni nu haa gootu. Nagayni nu haa guutu. Nagaan bullees nagaan oollee kabobbees nagaan nu galee kagallee nagaan nu haa oolu. Dargaggoon keenya kunillee taasitti gartee waliin qabamtee ayyaana kana irratti argan. Warri konkolaataa oofisu warra gartee heera qabatee oofu Rabbi nu haa taasisu. Rabbi nu haa taasisu. Waan gartee gorsa gartee hayyoonni gorsellee warra fudhate Rabbi nu haa godhu. Rabbi nu haa godhu. Baabanaas baabanaas. Taa'ii rooba nagaa, taabarii, toobaatu, haada nagaa, waatiin burtu, nageenyi burtu, addee. Dhaabuun jira bakka konkolaachisaa beeka maqaan si maal jennaan bireek moomaal bireek rakkamanii eenyu beeka. Saaltoo rakkatti nyaanni fiiginaa suuta deemii lubbuun namaa qaalii dhaate jettu saniif waan filatu hojjetamee booda qabatamaan isa argaa jirtaniif saffisaa fiiguun haa filiq lubbuun turannoo asaasan ta'a. Hin sobee hedduun dhabee yaa shufeer warri suuta deemu yaa shufeer ilmaan guddifataa yaa shufeer jaartii lolumbataa yaa shufeer warri haala fiigu yaa shufeer boollaa mumullataa yaa shufeer sheenaatu mudata kanaaf suutuma nuun deemaa mootorri haalaan fiiginaa jechaa kallattumaan gara sagalaatti waggaan addeetu ergaa baga nagaan. Baay'ee keessummoota gurguddoo bira jira. Kabajamoo Komaander Tasammaa Nyaappaa itti gaafatamaa kutaati siyaaka irratti polisii federaalaa jirta. Kumaan inspektar Taamiraat Keekee itti gaafatamaa kutaa tiraafikii. Abbaa Deemsaa itti gaafatamaa geejjibaa fi loojistikii Aanaa Biroo. Sharafuu Muhammadee nageenya Aanaa Biroo. Fi keessummoota biroo akkasuma koree poolisii fi abbootii amantaa hundi baga waamicha keenya kabajanii nagaan dhuftan isin jechuu barbaada. Akkuma beekamu qajeelchi poolisii godina Harargee Lixaa waggaa waggaadhaan sosochii nageenya tiraafikii ni qaba. Sosochiin nageenya tiraafikii kun immoo miidhaawwan
balaa tiraafikiitiin dhufu waggaa waggaadhaan hawaasa keenya hubachiisuu akkasuma konkolaachistoota hubachiisuudhaan miidhaan kun baratanii akka irraa of eeganiif sosochiiwwan akka kanaa waggaa waggaadhaan kabajaa turee jira. Kanaaf sosochiiwwan akka kanaa kun guyyaa itti balaawwan konkolaataadhaan dhufan qaban itti illee irraa baratan waan ta'eef guyyaan har'aa kun guyyaa konkolaachistoota jechuun ni danda'ama. Kanaaf guyyaa akka kanaa kana gaafa kabajnu miidhaawwan kanaan dura geessisne hubannee irraa barannee akka lammata miidhaan kun qabeenya irras ta'e lubbuu namaarra hin geenye guyyaa itti waadaa walii galu jechuudha. Kanaaf balaawwan aanaa keenya keessatti gahan irra guddaan isaa balaawwan sababa konkolaataatiin gahan jechuudha. Baay'een isaa dogoggoroota konkolaachistootatiin haal naamusummaa konkolaachistoota keenyaatiin balaawwan gahan jechuudha. Akkuma beekamu balaan lubbuu namaa ni balleessaa, qabeenya ni balleessaa, dinagdee uummata kanaas miidhaa guddaa irraan gaha jechuudha. Kanaaf balaa kana yoo waliin taane malee qaamni tokkichi poolisii karaarra dhaabneedhaaf mallattoo balaa kana yoo nani irratti hojjedhe gahee kiyya bahe balaa kun hir'achuu danda'a jedhanii yoo amanan qofaan balaa kana xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf balaan tiraafikii aanaa keenyattis ta'ee akka godina keenyatti gahaa jiru baay'een isaa balaa haal naamusummaa konkolaachistoota keenyaatiin waan ta'eef keessattuu akka magaalaa Waancuutti balaawwan bajaajiidhaanis gahan mootoraanis gahan yeroodhaa gara yerootti dabalaatti jiru jechuudha. Bara kana keessa balaan nuti naannoo kanatti gahan yoo fudhanne bakka tokkotti akka balaan shagga'u gaheetti jira jechuudha. Kanaaf akka waajjira poolisiitti balaawwan kana hir'isuudhaaf mallattoowwan adda addaa hojjetamaa jiru jechuudha. Qarshiiwwan guddaan itti bahee ispiidi bireekerii mallattoowwan balaa hir'isuu danda'an baay'ee hojjetamaa jiru. Kanarratti nuti kana hojjennu malee jijjiirran amalaa konkolaachistoota bajaajiidhaan kan dhufne yoo ta'e ammas balaan kun hawaasa kanaa raawwachuu danda'u jechuudha. Balaan kun qabeenya balleessa, lubbuu namaa balleessa, lubbuma konkolaataa sanallee balleessa waan ta'eef wal gorsuun, lafoo deemaa gorsuun, wal barsiisuun wantoota dambii fi qajeelfama tiraafikiitiin dhorkame raawwachuu dhiisuudhaan yoo tiraafikoota keenya deeggarre qofa balaa kana hir'isuu dandeenya jechuudha. Kanaaf balaawwan amma gahaa jiru kana konkolaachistoonni bajaajis ta'ee konkolaachistoonni konkolaataa biraa nutu geessisuu danda'a waan ta'eef hir'isuudhaaf ammoo irraa kaasnee waadaa gallee balaa kana hir'isuudhaaf hojjechuu danda'uuti qabna. Keessattuu akka magaalaa Waancuutti haal naamusummaa immoo mul'atu bajaajii irratti haga namoota 15 16 fe'uun sababoota bismaatii jedhanii jimaa goggogaa fe'uutiin ijoolleen umuriin isaanii hin geenye namoota baay'inaan fe'uun kun ni mul'ata waan ta'eef isa kanarratti waadaa walii galuu danda'uuti qabna jechuudha. Kanaaf balaan namoota ati bajaajii nama 3 feetu irratti nama 15 feetee yoo balaan ga'e hagamsuu ganeessa akka ta'e tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Kanaaf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamaa ture jechuudha. Bajaajiiwwan kiiloomeetira dheeraa deemuu kiiloomeetiroota 5 isaanii eeyyamame irratti aga kiiloomeetira 20-30 deemuun kun illee naannoo kanatti ni baay'ata waan ta'eef isa kanarrattis ittisuu danda'uuti qabna jechuudha. Walitti himuu danda'uuti qabna jechuudha. Abbootiin qabeenyaas balaawwan kun ittisuu keessatti gahee qabu waan ta'eef qabeenya keessan hordofuun, to'achuun fi namoota umuriin isaanii hin geenyee fi hayyama hin qabnetti kennuu dhiisuudhaan balaa kana ittisuu keessatti gahee keessan bahuu qabdu waan ta'eef balaawwan tiraafikii aanaa keenya keessatti gahu waliin taanee ittisuunis ni jira. Gara kabajamoo Komaander Tasammaattiin sin dabarsaa. Kanaaf har'a guyyaatti waadaa walii galu waan ta'eef anis gahee kiyyaniin ba'a isinis gahee keessan bahuu danda'uu qabdan jennee waadaa walii gallee balaa tiraafikii kana hir'isuudhaan balaawwan qabeenyaarra gahu, lubbuu namaarra gahu kana yoo dandeenye dhaabuu yoo hin dandeenye immoo hir'isuu danda'uuti qabna akka jedhuun dhaamsa sin dabarsaa galatooma. Baga nagaa geessan. Konkolaachistoonni bajaajii harka qulqullina qabame akkasi. Konkolaachistoonni bajaajii shibuusa. Jiran jechuu barbaaduu fi obbo Asharafuu hoogganaa daandii fi loojistiksii aanaa Haboo kabajamoo inspektara olaanaa Abbabee Gabbisaa hoogganaa waajjira poolisii aanaa Haboo kabajamoo obbo Niyyoo Abbaa Deensaa ejensii geejjibaa godina Harargee Lixaatiif bakka bu'aa hoogganaa godina itti gaafatamaa ejensii geejjibaa Harargee Lixaa
akkasumas kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota hooggantoota iddoo kana argamanuu fi miseensota tiraafikaatiif, konkolaachistoota bajaajiitiif, barattoota iddoo kanatti argaman, akkasumas haadholii siinqeetiif, keessummooti birooti sagantaa kana bareechuuf iddoo kanatti argamtan, maqaa kootiif maqaa qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaatiin dursee galatoomaa isiniin jedha. Kana biyya keenya kan warraaqsaa jiru balaa tiraafikaa barataan bahee osoo haati manatti illee duuka kanarratti hafu, abbaan bahee ilmoo manatti duuka daandii irratti hafu, haati baatee daa'ima mana dhiistees kan daandii irratti haftu, dogoggoroota ittiin nuti konkolaachisu, dogoggoroota nuti ittiin sossoonu irraa ka'ameeti lubbuun guddattoota meeqaati, haadha meeqaa, abbaa meeqaa yeroo ammaa kanatti qilleensa irratti kuufamee hafamaa jiru kun dogoggora nuti ittiin sochoonu ittiin deemu ta'uu isaati hubanneeti. Ayyaana torbee nageenya tiraafikaa yeroo jennu ergamni isaa maal ta'e, ergamni isaa maal qaba inni hubachuu qaba. Keessumattuu iyyuu mootora ta'e, tajaajila miila sadii ta'e, konkolaataa ta'e yeroo konkolaachisni nama tolchee, nama tolcheen rabbinuyyuu kan kalaqeeyyuu fuudhee ofi fudhatee balleessa. Nama tolcheen immoo hin baduu jennee itti amanuu qaban. Yeroo konkolaachisnu firee diduu danda'a, wanti waan rakkoo tokko uumuu danda'a. Kan feenee deemnu nama ta'u sammuun keenya sammuu qulqulluu yaadaati ittiin sochoosuu qabaannadha. Lammaffaan biyya keenya yeroo ammaa kanatti kan miidhaa jiru akka godina keenyaatti baatii jaha keessatti lubbuu nama 63 dhabneerra. Osoo baatii lamaan kanan dabalatiin. Kana jechuun baatii lamaan kana dabalanne garas lubbuu nama 80 amma 70 wayii ta'u du'aan godina Harargee Lixaa keessatti dhabneerra jechuudha. Kana wajjin waliin qabsiinu qooda maqaanaan habroo qabu magaalaa Waacuullee ni qabu. Balaan kun akkamittiin dhufa? Karaa lamaan dhufa. Tokkoffaa parsantii 85 dogoggora konkolaachisaatiin balaan dhufa. Teeknikaan kan dhufu yoo akkam ta'e qoranne parsantii 10 caalu. Parsantii 10 caalu. Sochoosuun duratti konkolaachisuun duratti maal godhuu qabaan? Akkamitti deemuu qabaan? Magaalaa keessa akkamittiin deemuu qabaan? Iddoo hawaasni baay'atu, iddoo horiin baay'atu, iddoo manni barumsaa jiru, iddoo daa'imman daandii irratti hin taphatan akkamittiin darba, akkamittiin deema jennee yaaduu qabaan. Inni biroo ammoo yeroo kamiyyuu baga nagaan dhuftee sin jedhan malee gaafa ati balaa uumte, gaafa ati balaa irra geesse osoo suuta deemeeti balaa kana hin uumu ture. Osoo akkas ta'eeti balaa kanarra hin gahu ture jechuun faayidaa qaba. Faayidaa wanta hin qabneef namni sirriitti oofte akkamitti lubbuu akkamitti oofte cimaa sin jedhu nama si balleessu beeki. Suuta yeroo oofte teeknikoota jiran yoo eeggattee deemte shufeer tokko umurii isaa waggaa 30 waggaa 40 miidiyaan argitu konkolaachisee guyyaa tokko illee balaan hin uumne balaan narra hin geenye rabbina eegee rabbina jaalataa jedha. Rabbi jalatti wanta of eegeef rabbi jalatti wanta waan balaa geessan iddoo waan balaan jiru iddoo waan horiin itti baay'atu iddoo waan magaalaa keessatti seera isaa eeggatee waan deemuuf har'a dargaggummaadhaan ijoolleen tokko tokko yeroo baay'ee amma hin arginu. Bajaajii keessa miila alatti baasee daangaa isaa malee bajaajii oofu. Bajaajii bitaaf mirgaan nama dhaabee seera cabsee ittiin oofu.
nama afurii shanitti fe'ee dinnicha kuntaala 6-7 fe'ee bajaajii oofu. Horiitti fe'ee shunkurtatti fe'ee bishaanitti fe'ee ittiin oofu. Alseerummaan iddoo kanarraa dhufu. Yeroo oofnutti bajaajii kana maaliif bitadhee? Konkolaataan maaliif bitadhe? Kanama taanaan tajaajila namaa kennu. Kan fe'umsaa taanaan tajaajila fe'umsaa kennu. Yoo kana yoo hordoftoota yoo dhageessanii irratti calaqqoo irratti bajaajii tokko keessatti maatiin tokko nama bira tokkotti dhufu. Argee ba'aa keessatti. Sababni isaa maal? Gara oofuu deemnaa maali akkas goonaa jedhamee ittiin fe'amanii daa'ima ittiin hambisiin ittiin fe'anii deemuun kun maatiin tokko ilma dheeraa eessuma abbaa obboleessa jedhamee yeroo dhumamu osoo nama hin taane jinoosaayidii jedhama. Duguggaa sanyii jedhama. Namaanii mutu kun dogoggora ofii keenya nuti dalannu waan ta'eef keessumattuu iyyuu sababi iddoo kanatti qophii kun qophaa'eef alseerummaan akkasii waajjii irratti baay'ata. Deddeebinee as gara jaafatan ijoollee baay'een iddoo kanatti daandii kanatti qabaa yeroo baay'een lolaa irra darbu. Irraan buusee kana darbe baay'ee jiru. Qarshii irraa laalina. Qarshiidhaan hin deebitu. Inni argamti. Takka banaan hin deebitu. Yoo jiraatte uffata gaarii uffatte. Yoo jiraatte iddoo gaarii geesse. Eessayyuu hin geessu karaa irratti kufte. Kanaaf sirrittiin keessattuu iyyuu konkolaachistoonni waajjii irra jirtan tajaajila ooftan hawaasa keessaniif yaada. Mee lubbuu hawaasa keessaniitiif mararfadha. Wal gorsaa. Inni birooti bira kan dhaabatu isinidha. Keessattuu iyyuu warri asittiin taraa kan tiraafikii cinaan hiree tiraafikii hojjetu isin. Wanta hin taaneef wanta hin malleef ta'eeti qarshii 20 argachuuf yookaan 10 argachuuf ta'eeti tirfii nama fe'ina ijoollee. Akka gorsaanis hin gorsina akka kadhaanis hin kadhanna. Faayidaa tokko hin qabu. Xiqqoo hojjettee yeroo kadhatte rabbi sitti guuta. Ija dheerattee inni argadhattee seeraan hafee karaa irratti hin hafte. Sirrittiin isa kana sirrittiin laaltanii hojii oolfachuu qabaatu. Inni birooti laayisensii malee oofuun yookaan heeyyama oofichaa malee oofuun yakka. Ijoollee baay'een karaa waajjii walballeettiif deeboo irratti laayisensii malee ooftu. Biddeena hafettanii eeganii hojjettu sirrii miti. Adabbiin yeroo qabatte adabantu abbaa qabeenyichaaf isinleen walitti buusa. Ni miidhamtu. Boolloo haaromfadhaa jedhama. Yeroo waa'een boolloo qabu tajaajila keessa gibbii keessa dhaaba. Yeroo kaan bahee daandii irra hojjeta. Ni miidhamtu. Biyyattiin kun magaalattiin kun kan ittiin guddatu galii karaa hundumaa argamurraadha. Yeroo ammaa kanatti magaalota keenya baay'een bareedaa jiru, guddataa jiru. Dargaggeessi kun ammoo lafee dugdaa biyyattiiti. Lafee dugdaa magaalotaati. Jijjiirama biyyattii kan fidu dargaggeessa kanaadha. Guddina biyyattii kan fidu dargaggeessa kanaadha. Hojjattee galii ati galchituun magaalli keessa isinii bareeda. Daandiin keessa isinii isaa qaba. Kanaaf warri boolloo hin qabne, warri laayisensii malee ooftan gonkumaa dhoorkaa wanti ta'eef isa kana sirriitti sirreeffatanii deemuu qabaattu. Inni biroo bajaajii motora miila lamaati warri ooftan. Seerri isaa maal jedha? Yookiin nama tokko yookaan nama lama jedhamata kan feetu. Nama 5-4 feetan. Dhoorkaa dhufu cimaa jenneeti malee guddina keessan jibbineetiin muti. Seera ala warri feetan kanarrattiin wal gorsaati irraan dhaabadhaa. Naannoo saaltoo yookaan ispiid bireekarii yeroo geessan yeroo baay'ee isin argina duuba keessan hin deema. Fiigichoo dhufteen irruma kortee buutu. Ni ta'u. Kan hojjetameef akka ati suutaa tasgabbooftee irraan darbituuf malee
fiigaa sana dhufteetuma akka irraa deemtu miti.